Shamaa harka fuuni kabajamtoota fi hordoftoota maatiiwwan chaanaalii Boonee Show akkam jirtu nagaa keessanii ani Boonee Show baay'ee nagaa kootii waaqayyo gooftaaf galanni haa ta'u har'a maal hojjechuuf ittiin deema jechuudha ispoortii hojjechuuf hin deema jechuudha madaamii kiyya mana jirtu madaamii kiyya dhokadhee isuma ishiin guyyaadhaan irra baatee bashannantu kana anis guguu bakka har'a jechuudha. Yeroo kana bakka yeroo kanatti ishiin waan mana hin jirree fi hin beeku jechuudha. Akkatti qabsiifatan akkatti maal jedhan kun akkuma isin argaa jirtanii asitti lakkoofsa amma kana daradaramee jira jechuudha. Asitti 8 jedha 4 jedha 12 jedha asitti waan ta'e jedha ila istoobbii ishii kana qofan beeka jechuudha. Kanaafuu har'a nan godhaaf hojiin hojjedhu mashiin dhuftutti jechuudha. Ishiin yeroo boqonnaatiin jettu yeroo kaaniin jettu maaliin jettu ispoortii ani maaliin dalaguu anumtiin dalaguumme jedhe nan dalaga jechuudha. Har'a kun akkuma isin argaa jirtan sharaa gixximitti godheen jira. Nan dalaga. Yaadha koo qoomee nan afuufa. Hin afuufamu jechuudha. Egaa na gargaarii waa hundaafuu akkamitti akkan qabsiifadhu istoobbii jammaree jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyya waan jedhu jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtanii irrumaan bashannanaa jira jechuudha. Kun ispoortii maalitii waan irra rafanuu fakkaata. Otoo guyyaa tokko naaf eeyyamteen boorra rafa jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtan kabajamtoota hordoftoota kiyya naalakkaa jira hojjechaa tan jira jechuudha ispoortii. Maali anumti guyyuum tokko hojjedhu meenaan jettu ishiin guyyuum tokko meekoottu hojii dhiisitiitii irra bahi meenaan jettu jechuudha. Ani maaliin jedhi meenam gaafii kannati ta'e anumti maali qoy guyyaa tokko meena diddeebiiftee nama dhokadhee hojjechaa jira jechuudha. Guyyaa tokko hojjedhuun jedhaan na diddeebiifteen ilaala jechuudha. Shiidhaaf hojii dhuman hojjedhamoo itti fakkaatame kan nama dhiqu. Kunaani hojiin koo guyyaa har'aa ispoortii qaama kiyya jabeeffachaa jira jechuudha. Akkasuma borciinis yoo jiraate borcii hir'ifachaa jira jechuudhaani zanaafataa jedhee jechuudha. Maaliif ishkaan kunuu na didde malee na afuufayyuu. Galata kee. Akkamitti akka cufanuun beeku qabsiifachuu malee. Amma kana madaamii kiyya dhokadhee jechuudha. Amma kana naasuu amma natti dhuftii. Ispoortii amma kana dalagee laayikii naa gochuudha isin hawa hundaafuu natti dhuftes qabamuudha. Irrumaan bashaadaa jira jechuudha. Irrumaan rafaara. Anum fudhatee kutaa jiranni eessa harka nageessu immoo hin beekne. Argadhe karaa kam akkan cufuu argadhe jechuudha. Istoobbii ishii jettuun dhaabbaa jechuudha. Istoobbiin garuu dhaabii jechuudha manatti fakkaata. Naaf galteetti dubbiin. Siyaachin naashiin baate ani ispoortiin dalaga jechuudha. Ispoortii haala kana fakkaatuun laala amma daamuu kalachuu qabadhee hin jiru jechuudha. Argitanii gudii koo. Tarii ibsaa yoo bade fuudhee girgiddaa wajjiniin walitti na dabaluun tokko jechuudha. Gaafa sana maal taatee jechuutu dhufa. Ispoortii toon dalaguu jechuutu dhufa. Hojii dhiistee ispoortii maal dalagdaa
jechuutu dhufa bakka lolli kanumaa jechuudha. Lolli fagoomti jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa baay'ee nama dadhabsiisa jechuudha. Amma laayikii naa gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kiyyaan gadhumaatti naa ilaaluu hin dagatinaa. Ani baay'een isin jaaladha. Ani baay'een isin kabaja. Akkasuma warreen chaanaalii kiyyaaf aaraa taatanii chaanaaliin kiyyaa chaanaalii keessaniidha. Chaanaalii koo subscribe gochuun maatii kiyyatti dabalamaan isiniin jedha. Warreen amma kanaan dura na jajjabeessaa maatii kiyya taatanii na waliin jirtan guddaa galatoomaa. Galanni keessan guddaadhaan isiniin jedha. Baay'een isiniin jaaladha. Naaf eebbifamaan isiniin jedha jechuudha. Warreen immoo YouTube chaanaalii subscribe isiniin goone yoo jiraate komentii kaawwadhaa, linkii kaawwadhaa. Maatii isiniifan ta'a, isiniin jabeessaa, si waliin hin jiran isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kiyya. Anumaan dadhaba nama dadhabsiisa guyyaa jalqabaa waan ta'eef ispoortichi kun baay'ee tokko nama dadhabsiisa jechuudha. Kanaafuu amma gara dhaabuttiin deemaa jira jechuudha. Yoo dhufte eenyutu eeyyame, eenyutu si eeyyame sirra baate jechuutu dhufa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkas egaa waan amma yoonaa na hordoftanii na waliin turtaniif guddaa galatoomaa, eebbifamaa. Kan ammas waliin ture ani Booneshaw fayyaanaaf ta'a. Bye bye.